torban irratti innani waan arfan sana dubbadhe waa'ee waan boquu namaa lafa laashisu waan afur torban irraa moo arfan irraati torban irraati isatti fufannarra waan afur boquu namaa lafa laashisu maal maaliin isiniin jedhe fayyaa dhabuu abdii dhabuu Yesuusin dhabuu iyyuma jennee fakkaata iyyuma jennee hin jenne taanaan iyyuma Kiristoosii ala jiraachuu har'a isaan manuu dubbifameni lakkoofsa 13-14 dubbisee Waaqayyoon kadha karreen nu dubbifteetti Yesus kana yemmuu dhaga'e maal dhaga'e laata kanarra hundaa'ee gaaf tokko dhiyoodhuma kana sin barsiiseera har'a garuu waan kutaana filadheefan sababii qaba malee Yesus kana yemmuu dhaga'e kophaasaa bidiruudhaan achii ka'ee gara iddoo qoofni itti sokke yeroo kana dhaga'e Yohaannis cuuphaan gorraamuu isaa yemmuu dhaga'e jechuudha gararraa laalaa tuuti sun immoo adeemuu isaa dhaga'anii mandaroota miillaan isa duukaa bu'an Yesus qarqara bishaanichaa yemmuu bu'e tuuta gobbuu argee isaaniif maal godheedha ingaddeef jedhu abbaan gammachiisni kun immoo isaaniif inoo'eef jedha ingaddeef yookiin immoo noo'eef dhukkubsatoota isaaniis in fayyise yeroo galgalaa immoo bartoota gara isaa dhufanii kun lafa onaadha guyyichi sokkeera egaa tuuti kun gara gandeeniitti dhaqanii nyaata ofii isaanii habitatanii gadhiisi ittiin jedhan Yesus immoo dhaqaa dhaquu isaan hin barbaachisu ofii keessanii waan isaan nyaatan kennaafi isaan jedhe waan isaan nyaatan hundumti keessan jedhame waan isaan nyaatan jedha kennaafi mata duree koo har'aati waan isaan nyaatan jedha kennaafi ajaja. Let's pray. Sagaleen kee jiraataadha dubbiin kee jiraataadha nama jiraachisa isa du'aa jireenyatti diddiira lafee gogaa sanatti Hisqeeliin dhaqii dubbii kootti dubbadhu jette dubbiin kee lafee gogaa gooftaa Yesus Kiristoos dachaa lafee gogaa sana keessaa kaase hin jiraachisa sagaleen kee haleluuyaa hin jijjiira sagaleen kee hin sooromsa sagaleen kee hin badhaacha sagaleen kee fayyisaadha sagaleen kee bantii waaqaa dhoosee gara keenyaa dhufu sagaleen kee waaqarraa gara keenyatti gadaroobu maqaa Yesus Kiristoos nama Naazreetiin nutti dubbadhu dadhabbii koo cabsii darbi maqaa Yesus Kiristoosii dhiigni foon gaba jedhu ati duwwaan hafuura qulqulluun irratti yandoo ayyaana kee roobsi battalli gabaabduun kun yaa Waaqayyo si battalli tokko qoricha maqaa Yesus Kiristoosiin kan qorichi keessaa maddu dubbiin jiraataan gara keenyaaf gara obboleettotatti kana gadhiifatu nu wajjin ta'i maqaa Yesus Kiristoosiin ameen mee ameen Waaqayyoon guddaa galateeffanna akkuma nama jedhe mata dureessa Yohaannistu gorra'ame mana hidhaatti kana dhaga'ee Yesus Kiristoos gara lafa onaatti gadi ba'eedha yeroo inni gara lafa onaatti gadi bu'u tuuti gobbuun jedha tuuti baay'een dhiirri duwwaan 5,000 kan ta'u
dubartootaaf ijoollee wajjin approximately over 15,000 kan ta'an ijoollee tokko tokko yoo qabaatan jechuudha. Shan itti dabalaati beektonni over 15,000 kan ta'antu lafa onaa sana keessatti wal ga'e. Yaaddootti ta'e ergamootatti dubbiin dafanii gara Yesuus Kiristoos dhufanii soluushinii wayii kennuutti ka'anii. Addoonsaa dhi'eeraa, sa'aatichi dhi'eeraa, iddoonsaa lafa onaadhaa, waan nyaatan hin qabanii, dafiitii maal godheedhan? Gadhiisii gara gandeenitti galanii dhaqanii nyaataa bitatan jedhaniidha. Addoonsaa lafa onaadhaa, dhi'eeraa, midhaan nyaatan hin qabanii gadhiisii. Mucaan bareeddeennan jaba baafteedhu warri keenya miti keedhu na isa yeroon hundinuu harka isaa keessa jiru isa lafti onaas magariisatti geddaru isa si ol gorsu isatti himu sababa waan sadiitiif dafii gadhii saba kanaadhaan dirrichi dirree onaadhaa lafa onaadhaa dhi'eeraa waan nyaataan jiru ennaan gooftaa soluushinii kennuutti beekamuu soluushinii kennuuf kanaaf geggeessii kan jedhudha. Inni moo maalitti hin jarjaraan? Isaan geggeessiidha. Inni moo maalitti hin jedhe? Isin waan isaan nyaatan kennaafi malee deemuu isaan hin barbaachisu jedhe. Isaan dhi'eeraa geggeessiidha soluushiniin. Inni moo maa jedhe? Asuma jira hiikni isaa jedhe. Eessa? Isin gidduudhuma jira hiikni isaa jedhe. Lafa hiikni hin jirree isa hiika baasu Yesuusiif galanna ta'u. Lafa hiikni hin jirree isaaf hiikni jira. Lakkisinuma nyaachisa saba kanaa jedhe. Maal attam? Mee yaadaame sammuu keessanitti deebi'aati. Maal buddeena bitanii dhufammoo 15,000 miti 150 meeshaa fuudhanii nyaachisu. Mee yaada meentaalii yaada daqiiqaa tokko. Kana gidduutti Filiiphoos fiigaa dhufeetti gooftaa nyaanni nama tokko addana jiraa jedhe. Sorry, Indiriyaas dhufee. Indiriyaas gara Yesuus dhufeetti nyaatichi kan isaati kan Filiiphoos. Yesuus nyaanni nama tokko jira, misaan nama tokko jira jedhe. Indiriyaas nama jedhe Yesuus. Isa maal godhaa jedhe? Isa as fidaa jedhe. Mee as fidaa jedhaa? Namni as fiduu hin barbaadu wanta xinnoo keessaa kontoree fiduus hin jaallatu, wanta xinnoos walitti qabaa ishee as baasuu hin jaallatu namni gara namaatti. Yesuus Kiristoos garuu as baasaa jedhe. Waa gochuufi, haleluuyaa. Mee waa gochuuf jedhaa? Yeroo nu ajaju, yeroo ajajni nurratti ba'u, Yesuus waa gochuuf egaa. Waa gochuuf ka'eeti. Isa fuudhee harka isaa keessa gasheedha. Nyaata sana harkaa fuudhee qurxummii lamaaf buddeen shanan sana harkaa fuudhee gara Waaqayyoo ol ilaaleedha. Haleluuyaa. Gara isaa ol ilaalee eebbisee galateeffateedha. Cabsee isaanitti deebiseedha. Cabsee nutti deebisa Yesuus. Erga inni cabee gara isaanitti deebi'anii booddee sheeppii isaa gadhiisisee kontentii isaas hin gadhiisise. Amma ga'uusaas amma inni ga'u qurxummii lama buddeen 5 duwwaadha. Amma garuu 15,000 kan ga'eerraa hafu taasisee deebise Yesuus. Yeroo harka isaatti gashu yeroo fidaasiniin jedhu Yesuus Kiristoos kontentii isaa gadhiisisuuf sheeppii isaa gadhiisisee amma inni ga'u gadhiisisee eebbisee gara sabaatti isaatti deebisuu beeka Yesuus. Itti kenne gaa mee margarra naa teessisaa inuma hiruu innumu hundinuu nyaatee dedeeffachuutti ka'e. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.
isa buddeen 5,000 nyaachisu Waaqayyo Waaqa jiraataadhaaf galanna ta'u. Waaqayyoof galanna ta'uun isiniin jedhe hundumti keessan galata fidaafi. Iyyaanesin how honors attamitti buddeen 5 qurxummii 2 nama 15,000 nyaachisa. Eessaa gadi ba'e? Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 keessatti butanii moosisuudhaaf hin dhufaniidha. Bara rakkinaa nama baasa. Kun mootiin ufa ta'uudhaan Iyesus Kiristoos harkaa miliqee sokkeedha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Egaa isin waan nyaatan kennaafi erga jedhe nu warra fayyinerraa'oo maal eega Yesuus har'a? Qabxii 3 ishee kana dubbadheen fixa kaa'u. Isaaniin kan ajaje waan nyaatan kennaafi isinumti kennaafi deemuun isaan irra hin jiru jedhe. Naaf sirraa immoo maal barbaada? Maal nurraa fedha Yesuus? Tokkoffaa nama fayyerraa maal ta'e gamaa isa hedduun deebisaadha waan 3. Nama fayyerraa tokko ija fayyinaa turraa eegama. Maalan jedhe? Ija fayyinaa. Namni fayyee ija isaatiin beekama. Ijji nama fayyeef jireenyi nama fayyee jireenya nama hin fayyineetii fi ija fruutii nama san fayyine wajjin walin argu. Kanaaf ija isaatiin beektu jedhe Kiristoos. Engaddaa Shimallis nu lallabeera. Ija isaatiin beektu mukoolii jedhe. Baala kookii kuttaniilaa kun kookii jechuun dandeessan. Baala loomii kuttaniilaa kun loomiidha. Kan kookii kuttanii kun kookiidha. Kan turungoo kuttanii kun turungoodha jechuun dandeessan baala isaatiin. Maaliin beektu jedhe? Ija isaatiin beektu jedhe. Namni fayye ija isaatiin beekama. Ijji isaa fayyeera kan jedhu lallaba jireenya nama sanaarraa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maal jedha dubbii Waaqayyoo ergaa Qorontoos 2:17 eenyuyyuu Yesuus Kiristoosiin uumama haaraadha. Mee uumama haaraadha. Kanaaf nama fayyirraa maaltu eegama? Jireenya haaraa irraa maaltu eegama? Lubbuu haaraa irraa maaltu eegama? Ija isaati eegama. Ijji isaa inni jalqabaa ija fayyinaatu irraa mul'ata. Ija fayyinaa. Wangeela Maatewos 26:73 irratti Phexros yeroo inni Yesuus Kiristoosin gane waattiin jedhan tunni isa dubartittiin garadiin sun dubbatte miti duwwaa miti. Akka Maatewos dubbatutti tuutatu aasaan keesi mul'isaa jira siini aasaanumti keeyyuu akka nama kanaa hordofaa turte si beesisaa jedhaniin aasaan isaa geeddarameera. Aksantii isaa duwwaa miti. Jireenyi isaa geeddarameera. Adeemsi isaa geeddarameera. Milluun isaa geeddarameera. Hundumti jireenya isaa geeddarameera. Namni Yesuus Kiristoosii wajjin oolee akka durii ta'uu hin danda'u. Jireenya haaraa, adeemsa haaraa, milluu haaraa, gocha haaraa jireenya namaa keessaa burqisiisa Yesuus. Haleluuyaa. Maqaan isaa bara amma bara baraattan eebbifame haa ta'u. Obboloota koo kanaaf nama fayyirraa kan eegamu mul'achuun kan irra jiru inni hangafti jalqabni ija fayyinaatu irraa eegama. Qorontoos 2:15-14-16 nuyi jedhe akkasumatti dubbadha yerichatti maayii ba'uudhaaf. Qorontoos 2:14-16 nuyi jedhe nuyi Yesuus Kiristoosii fi foolii urgaadha jedhe. Ameen ameen. Warra du'aniif foolii du'a, warra jireenya qabaniif immoo foolii jireenya urgaafna jedhe. Fragrance, heavenly fragrance. Shittaa yookiin immoo urgaa foolii jiraataa urgoofna nu jedhe. Nama fayyirraa kan eegamu foolii jireenya urgaa'utu irraa eegama. Du'a miti.
ሞት ሞት አይሸትም፣ ሕይወት ሕይወት ነው የሚሸተው። መቃ ኢየሱስ ከኔ ቢፋም ያተው ዱአቱራ ጭንጫቱን ተንጅሬኘ ቱራ ኡርጋ ጅሬኘ ቱራ ነማ አወታ ጅሬኘ ቱራ ነማ አርኪሳ ጅሬኘ ቀበ ነምኒ ፈየ ፎሊ ጅሬኛ ኡርጋ ከናፍ ኦቦሎታኮ ኦቦሌቶታኮ inni jalqabaa nama fayyirraa kan eegamu ija fayyinaa irraa mul'achuutu eegama. Lamaffaattan darba nama fayyirraa kan eegamu akka gooftaasaa gara laafessa ta'utu irraa eegama. Gooftaa Yesuus Kiristoos nanoo'aaf jedhee akka Maarqos galmeessetti nanoo'aaf lafa gogaa keessatti lafa onaatti kukkufu deemuun irra hin jiru jedhe nanoo'aaf mee nanoo'aaf jedha garaa ho'u qaba Yesuus addoo ammaattis hin gaddeebisa jedhu hin hoo'eef jedha garaa namaa ho'u namni Yesuus Kiristoositti amane jireenyi isaa geeddarame garaan isaa jireenyi isaa ho'a qaba namaaf isa kufeef ho'a qaba isa dhukkubsateef ho'a qaba isa dhabeef ho'a qaba. namni Yesuus Kiristoositti amane fayyee garaa Yesuus Kiristoos qabaata. Qorontoota duraa 2:16 nuyi garaa Kiristoos qabnedha. Maal qabna? የክርስቶስ ልብ አለኝ jedha garaa Kiristoos. Garaan Kiristoos maal akka inni fakkaatu sirriitti agarsiisa. Sila garreerra. Hinoo'eef jedha geggeessi dafi maaloo nurraa baanii geggeessi dafi maaloo dafi lakki deemuun isaa irra hin jiru jedhe sanamaa hoo Yesuusiif galanna ta'u lakki deemuun irra hin jiru jedhe iyyannaan isa waaqarraan sooramaniiru isa foonii sooramuu qabu kanaachiin kukkufu jedhe Yesuus anyaatan hin nyaachifne jedhe nama nyaachisa Yesuus galanni Waaqayyoo ta'u qaba waan nyaataa ergaa Yohaannis ita duraa sadii daagim ergaa Yohaannis isa duraa sadii 17:17 nu dubbisim ergaa Yohaannis isa duraa sadii 17:17 egaa boloota ko ergan lakkoofsa 14 kutaa keenya irratti hinoo'eef jedha hinoo'eef egaa namni Yesuus Kiristoositti amanu garaa ho'a qabeessa garaa namaa gaddu garaa namaa yaadu qaba jechuudha. Mee dhaggeeffanname mee dubbisime sagalee kee ol fuudhi 17:18 meerra deebi'u gurratti qabadhaa mee turu bayeessa godhaati dhaggeeffadha. Ameen ameen ameen. Namni waan ittiin jiraatu qabu jedhe. Namni maal qabu? Namni waan ittiin jiraatu qabu jedhe. Obboleessa isaa waan ittiin jiraatu hin qabne homaa hin qabne yeroo argu jedhe. Lakkoofsa 17 baay'inatti tolanaan namni biyya lafaa kana jiraat namni biyya lafaa kana biyya lafaa kana irratti waan ittiin jiraatu qabu dhabaa obboleessa isaatii argee yoo garaatti jabaate jaalalli Waaqayyo attamitti isa keessa jiraataree dhageessanii obboleessa isaa homaa isa hin qabne isa harki isaa duwwaa isa qaamni isaa qullaa yeroo argu garaatti jabaata taanaan jaalalli Waaqayyo attamitti isa keessa jiraataree deebii qabdu yoo ta'e kennaak gaaffiidha. Attamitti jiraata jaalalli Waaqayyo attamitti isa keessa jiraata obboleessi qullaadhaan ni uffata
obboleessa man qabuun waan kennu qaba. Yoo callume akkasitti ilaala ta'e jaalalli Waaqayyoo isa akkasumaan biyya lafaa jaallate, isa akkasumaan dhoqqee keessaa nama kaase, isa akkasumaan du'a keessaa nama baase jaalalichi attamitti nama kana keessa jiraataa. Erga jedhee booddee deebii isaa 18 yaa ijoollee koo jedhe kottaa dubbiidhaaf afaaniin utuu hin ta'in hojiidhaaf garaa dhugaadhaan in jaallannaa. Maalii utuu hin ta'in? Maalii utuu hin ta'in jedhe? Dubbiidhaaf afaaniin utuu hin ta'in wayyoo anaa nyaatu dubbiin tokko isa kan mitiire ngashurmis akkasii kadhattuudhaan maaliif hin naxxanii waldaa makkaaneessu waldaa warra ivaanjelikaalii ortodoksiidha onatti abbabduu jedhanii gaafatnaan hattu achimma እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብቻ ጅራ jedhan isinii galee Kiristoosiin geeddaramuun garaa nama jabeessa miti, garaa nama laaffisa malee. Ameen inni beer garaa nama laaffisa malee garaa nama jabeessu. Yesuusitti geeddaramanii Yesuus Kiristoositti jiraachuun hoo obboleettii keetiif obboleessa keetiif akka ati qabaattu godha malee garaa kee fuudhee dhagaan godhu. Waaqayyo dhagaa garaa sin keessaa baasa jedheera, nu keessaa baasu ilmi Waaqayyo nan baase. Irmiyaas 33:26 irratti dhagaa garaa sin keessaa baasa, dhagaa fooniin isinii kennaa jedhe, nu keessaa baasu Waaqayyo. Kanaaf obboloota ko wangeela Luqaas boqonnaa 10 keessatti namicha tokkotu waan badee harkatti kufeedha. Dabaddabanii addaanii achidhaanii asdhaanii du'aaf jireenya gidduutti gatanii sokkaniidha. Lubaan dhufe akkuma koo wayyaa lubaan uffanne narraa wayyaa lubaa uffateera fakkaata. Lubaan dhufe jedhee darbeen si'edha. Ittaanee namicha Leewwii warra faarfattoota dhufe isaanis akkas ilaalanii jedhee darbaniidha. Sabooddee namichi Saamiraawiin tokko dhufeedha. Nama warri Saamirootaa cubbamoota jedhanii kaatagoraayiz ta'anii gara sanatti cubbamoota jedhamanii ta'aniiru. Cubbamaan tokko dhufe ka. Cubbamaan tokko yeroo dhufu gaangee isaarraa bu'ee namicha bira quphanee madaa isaarraa dhiqee madaa isaa erga akkameefi booddee irkisee namicha fuudhee gaangee isaarra kaa'ee lafa mana warraa keessummootaatti geesseedha. Gooftaa Yesuustu dubbatame sana amma dubbadhu ana. Luqaas 10:29-37 gooftaa dubbatama. Hiriyaan koo jedhe isa tokkotu namicha sooressa tanatu dhaaqati hiriyoota keetti akkasuma godhi jennaan hiriyoonni koo jedhe jennaan fakkeenyaan itti namicha tokkotu waan badii harkatti kufee jedhe achi booddee inni lubaa bira darbee inni warri Leewwii bira darbanii namichi Saamiraawiin sun dhufeeti hakkamee dhidhiibee madaa isaarraa qoorsee fi gaangee isaarra kaa'ee lafa keessummaatti geesseeti. Mana warra keessummaatti erga geessee booddee elaa ho'aa jedhee kaffalee yoo kanarra kan kassartan jiraattanis si'an deebi'uun isinii kaffala jedhee jaratta daraa kennee deeme. Isaan kana keessaa namicha isa waan badii harkatti kufeef hiriyaa kan ta'e eenyu jedheen gaaffiidhaan deebise Yesuus. Dhageessanii eenyutu hiriyaa ta'eef namicha kanaaf baalanjaraa jedhamu eenyu ta'eef jedhe. Sa'oo agarsiise kanaan akkasuma godhaa isinis jedhe. Ameen. Maal godhaa? Akkasuma godhaa. Obboloota koo yeroodhaaf jiraanna biyya lafaa kanarra. Yeroo buddeen keenya qarxamsineeti bakka achi dhiibnee sokkina gaaf tokko saamdeey
guyyaa tokko ganama yookiin guyyaa yookiin galgala tokko shah jennas keessaa kofanii kana keessaa baana. Kofanii kana keessaa baanee sokkina biyya Waaqa irratti. Amen. We live here temporarily. Yeroodhaaf. Amma yeroodhaaf jiraannutti garuu waan goonee adeemnu hundinuu guyyaa guyyaatti, ji'aatti, waggootatti waan goonu hundinuu garuu fuula Waaqayyootti ulfina isaatiif kan ta'u akka ta'u Waaqayyo nu haa gargaaru. Madaasaa qulqulleesseef harree isaarra yookiin gaangee isaarra kaa'ee mana warra keessummootaatti geessee jedha. Akkanii Yesuus Kiristoositti amanee fayyeenii namichi ani jireenya isaa laalee gooftaa jaalladhe gada tiineeji waggaa 14-15 yoo ba'ateen ta'a yeroo sana jaalladhe tokko namicha tokkotu machaa'ee boo'ii keessa ciisa lolaan immoo lola ganna Phaagumeessa jedhamu keessadha. Ani tudamne galle qorreera baay'ee qorreera tudamne galleen jaalladhaa inni dhaqee bira quphane namicha bira gototee boo'icha keessaa baasee as baasee wayyaasaa harkisee cucuunfarra. Ani ariifataan jira. Namichi danda'ee hun dubbatu. Yesuus duuteetti ammini namicha kanaaf jedhe. Yesuus duuteetti ammini namicha kanaaf jedhe. Namicha achi harkisee fuudhee tersee eessa manni kee? Addana mana wayinii dudduuba. Tersee ani gaafa sana obsaan baree. Reefuu nama namoodha. Yeroo baay'ee akkas ilaalle dabarraa sinin jechuu kooti. Jireenya ho'a qabeessa Yesuus Kiristoos qabu nuuf kennu. The third and the last, not the least. Sadhuma maalan jedhe mammaatti nama fayyirraa maal eegama isa jedhu maalan jedhe ija fayyinaatu irraa eegama. Lammaffaan garaa ilma Waaqayyoo qabaachuu, garaa ho'a qabeessa qabaachuutu irraa eegama nama fayyirraa. Ni sadaffaan hiyyeessaaf deegaadhaaf garaa ho'u qaba. Isa wambadii harkatti kufe duwwaadhaan miti. Hiyyeessaaf deegaadhaaf garaa ho'u qaba. Lubbuun fayye. Ergamichi Galaatiyaa 2:10 dubbifadhaa. Kutaan dubbadhu kana dubbifadhaa Galaatiyaa 2:10 irratti Phexros faatitti barreesse hiyyeessota gargaaraa jedhanitti ergani. Akka jedha achirratti immoo isa isaan jedhan kana gochuudhaaf immoo nan ariifadheedha. Ameen. Maalan godheedha? Nan ariifadheedha. Ittiin sardameedha. Hiyyeessota gargaarru naan jedhanidha. Galaatiyaa 2:10. Mee hiyyeessota gargaaru jedhame? Mee jedhame? Abaayitti nu qaqqabatti badaa hin dhangala'u akkasa kaanii. Fakkeenya 19:17 irraa maa jedha dubbiin Waaqayyoo? Hiyyeessaaf kan kennu Waaqayyoof liqeessadha. Namni deegaadhaaf kennu, namni isa hiyyoomeef kennu liqiin irratti hafaaree Waaqayyoon. Jaran isin hafaarratti Waaqayyo liqeeffatee ida baala ida hono hawqim imbaasaa maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf Waaqayyoof liqeessuudha hiyyeessa deegaa gargaaru jechuun. Yaadatu wangeela Maatewos 25:34 qabdanii Yesuus Kiristoos guyyaa dhumaatti yeroo warra Gentiilsitti faradu amantootatti miti. Not to the believers but to the Gentiles. Gentiilotatti yookiin immoo warra namannetti. Warra re'ootaa fi hoolota jedhee gargar baasee warra hoolotaatiin maayedhaa dheeboddee na obaaftaniittu, beela'ee na nyaachiftaniittu, daaree na tuwwiftaniittu, dhukkubsadee na gaafattaniittu, kana gootaniittu jennaan maayedhaan jarri deebisanii maal beeloftee homsi argine
Maalee bottee oomsi arginee si obaamne. Maali qullaa buuftee oomsittuu himne oomsi argineedhan. Maa jedhe Yesus. Warra naan gadi deegotaaf isa gootan akka anaaf gootan itti fudhadheera no jedhe. Haleluuyaa. Jarri ittiin fayyuudhaaf godhan miti. Ittiin oollaadhaaf godhan miti. Istaayilii jireenya isaaniiti. Waaqayyo nama gargaaru istaayilii jireenyaa nuuf godhu. Of argisiisuudhaaf utuu hin ta'in, of mul'isuudhaaf utuu hin ta'in, istaayilii jireenyaa. Istaayilii jireenyaa. Isin jedhe gaa. Eebbifamoota nanaa'edha. Erga lafti uumamee jalqabee isinii qophaa'e mootummaa abbaa keessanitti beenaa galaa jedheedha. Haleluuyaa. As galagalee isin abaaramoota nanaa'edha. Beela'ee nan nyaachifne, dheeboddee nan obaamne, qullaa buusee natti duwwifne, kana ta'ee kana naan goone, seexanaaf duuka buusuu isaatiif lafa qophaa'e abidda bara baraatti beenaan har'aatti hin jedheedha. Maali yoomnee bottee arginee si dhowwanne yoom qullaa buuftee arginee si dhowwanne naan warra naan gadiitii sababan gooneef warra argitan sanaaf warra laalaa ooltan sanaaf akkanaaf hin gooneettan fudhadhaa. Ameen. Sa'aatiin koo gaa dhufe. Daqiiqaa 4 qabaa. Nan luuccessaa. Dhageessaniitu kutaana sadan qabxii ana sadan dhageenyeerra garuu waan lamaanan isinii xumura jechuma duwwaadhaan. Point by point tun ta'in waan lamaanan of isin eeggachiisa. Inni jalqabaa Ibroota 13:16. Ibroota 13:16. Isheedhaanan waa jedha nuufa baasuu nuu dubbisaa. Inni jalqabaa hiyyeessa ta'e hundumaa gargaaruu dandeenya miti. Irra naa deebi'aa jedhaa sana amma jedhe. Hin barbaaddan isas jechuu hin gargaarran jedhe miti. Hiyyeessa ta'e hundumaa gargaaruu dandeenya miti. Mee warra gara nutti mee daagim 13:16. Irra deebii adhagaani baay'isa godhanii. Amen, amen, amen. Thank you. Eebbifami. ለሌሎች ማካፈልን አትርሱ ይላል። እነ አፋን አማሪፍ warra kaaniin ga'uu hin dagatinaadha. Ittiin ga'u jechuun yeroo baay'ee wanta dargaggummaa kottaa iskuulii isheen baruu matsaafa namicha tokko dubbisa. Amma ammatti that's my favorite book. Watchmaanii nama jedhamu nama chaayinaa. 9th grade ta'een dubbisu 7th grade ta'een dubbisu jalqabe matsaafa nama sana. Kan na guddiseessadha. Namni discipleship na barsiisan jiru confirmation classii na barsiisanii miseensa waldaan ta'e. Sabooddee garuu jireenya nama kanaatu tajaajilattis hawwii tajaajilaas hawwii guddinaas kan na keessa kaa'e jireenya namicha kanaaf macaafa namicha kanaatti. Gara macaafa 90 akkas nama barreessedha. Nama hidhaadhaaf biyya chaayinaa keessatti gidiraa gurguddaadhaaf gatii gurguddaa baasedha. Gatii gurguddaa over 20-30 years in prison. Macaafa isaarra jira duduuba macaafa isaarra. Achi keessatti nama aarsaa guddaa baasedha. Nama kanatu baay'ee dubbata waa'ee hiyyeessotaa. Keessa dhaggeeffadhaadha. Namoota baay'eetu kennee ka'ee qorama. Eewuudhaan isin kennisiise laata? Eewuudhaan kennisiise. Kennanii kaanii qoramu.
Al tokkotti emotionally ta'a namni yeroo baay'ee fundraisingii wanni godhaniitti iddoo tokkotti maqaa addoo isaas hin dha'u. Fundraising godhanii warqee maraa sagal marame kanatti dubartiin tokko fuudhee dhuftee keessa buufte. Innaa bariitu keessatti dawwaltee anoo warqeen koo kaleessaa sun riba malee na busheette. Maal wayyaree armee dhannaan maaloo adaraa dhiifamoo naa godhaatii naa deebisaa warqicheette. Kottuu fudduu edheen. Isinii galee. Warra attamii jaallateedha. Sagalee Waaqayyoo. Warra garaa isaaniirraa kennan jaallateedha. Ameen. Birriin harka hin jiru. Ijoolleen waa kennin isin agarsiisa deemee hin jiru birriitu. Waan dhufee fudhatu birriyan. Wattu kasuma tunattaana. Agartanii? Kanaafi yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Akkasin koromtan hin barbaadu Waaqayyo. Garaa namaa hoo naa kennedha Waaqayyoon. Isan namaa kenna. Waanuma caafamee asirra jiru you can't copy down. Namichi tokko sa'aatii ja'a kadhataa innaan gurbaan tokko galee mana cufateetti ka'e. Achi deebi'ee dhufee bariitu lamuu lammataa hin jilbeenfadhuun kophaa koo jedhe. Maa innaan maali sa'aatii kana narraa barbaade yoo ta'e fayyinichi natti hafu jedhe. Godaa jalqaba Kiristoos hin guddisu. Ameen. Godaa jalqaba. Addoonan irra dhaabadhu tokkichumaan dhuftee dhaabachuu hin dandeessu. Addoonni sun irra dhaabatu tokkichumaan dhaqee irra dhaabachuu hin danda'an. Kanaaf Waaqayyoon kadhachuun baay'ee gaariidha. Ho'a qabeessa garaa kee naa kenni. Hin oo'eef jedhamni? Jedhamni? Garaa kee garaa Kiristoos Yesuus qabna jedhe. Qorontosa duraa 2:16 garaa Kiristoos qabna jedhe. Garaa isaa nuuf kennu Waaqayyo. Tokko isa kana yaada. Inni lammaffaan isheenan ittiin xumuru jechuudha. Tokko ishee kanadha. Ishee kana jara muraati eeggadha. Waanan jedhaa jiru san sila dubbisaa dallabaa ture hundumaan diigaa jira miti. Isiniifis of eeggachuudhaafan karaa isaa sila agarsiisaa jira malee. Waaqayyo garaa hoo yaada laafaa garaa laafaa nurratti gadhiisu. Inni gara biraan hiyyeessa gargaaruu jechuun kurnaffaa keenya akkas galagashuu jechuu miti gara hiyyeessaatti. Tokko ijaarraatti isa gara biraa diignee Waaqayyoon ofitti gaddisiifna. Isa eessatti gashaa'edha. Dubbisuuf yeroon isaan jiru Milkiyaas 3:10-12 eessatti gashaa'edha. Kurnaffaa eessatti gashaa'edha. Gombisaa kootti gashaa'edha. Inni gombisaa Waaqayyootti gala malee gombisaa hiyyeessaatti gala miti. Isinii galeera? Ani kanarratti Waaqayyo guddaa na barsiiseera. Baay'ee na weertaa kanarratti. Hiyyeessaaf yoon danda'ee kenne kanaachaaf. Inni kan Waaqayyo kan hiyyeessaa miti. Dhaanneessa kan Waaqayyo irraa kunnee elaa kanan gargaaraa, elaa gumii kanan gargaaraa, gurmuu kanan gargaaraa, elaa kanan gargaaraa inna taanaan isa tokko diignee isa tokko jaaraa irraa inni immoo jaarsa miti. Kana lamaan yaadaan qabadhaa. Gooftaan isa dhageenye nuuf eebbisu. Namni fayyee ija fayyinaatu irraa mul'ata. Namni fayyee akka goofsaasaa ho'a qabeessaa. Namni fayyee deegota hiyyeessotaaf in ho'a. Kadhan. Abbaa bara baraa Kiristoos ilma Waaqayyoo galanni Waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Dubbii kee jiraataa kanaan akka jiraannu nu gargaari.
Yaa Waaqayyo garaa hoo jireenya hoo qabeessa jireenya warra deegotaatiif kanoo warra kufaniif kanoo warra wambadee harkatti kufani harka seexanaatti kufani achi taammisaa jiran nama gargaaru kan naban yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hiika akka taanu namoota hiika kennan nu taasisi. Soluushiniin nu harka galu Yesuus nu harka gashiteetta isinumti kennaafi deemuun irra hin jiru ette isinuma bira jira hiikni ette hiika nu bira keessetta hiikati nu bira keesse akka biraan namni nu eegiyati yaa Waaqayyo hiikni isaa isin ette isheetinnoo nu qabnu eebbisi akka dubartii sanaaf zayitii coba zayitii eebbiftee gooftaa bara bara galtee qodaadhaa gara qodaatti qodaadhaa gara qodaatti qodaadhaa gara qodaatti gaggala gashitee manni ishee zayit faaktarii ta'e gooftaa bara bara dhaattee gurguriiti gadeegotaaf kennisaaf nyaaddu jedhamte maqaa Yesuus Kiristoosiin eebbi kee mana keenyatti tola galu. Eebbi kee jireenya keenyatti tola galu Yesuus nu wajjin ta'i waan nuyi goonu hundumaa irratti mul'isi maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan. Ameen.